shakkituun tiyya angaru garaan koo baay'ise hawa otoo siin na bira oolte na gammachiifte takkittiin tiyya. Balanchote jaalalote garaa koo firfirna goote. John, bana barri. Bana asliin jedh. Jeelleen banta neesin. Isi kabarni saati kana nuku beekon ko. Nusi abboo kun saasi isi kabari baatu bilte. Maal jetta naan jetta. Sifri kiraaman kenin. Isnatri raan santan yeda. Abboo kun saa akkasii miti sa'atii namallee hin jarjarini dhiyoo tan akka malee nu jabaatte. Akkuma inni baanu kana abboo kun saa edoo nu jabaatte illee abboo akka malee nu jabaatte. Bakki yaatan hin beeku bahana la. Bahana jira. Bahana jira. Pas mata, kamu lor, kamu. Sini. Kamu nak kawin nak apa tu cerita? Pas. Sini mana nak? Garing tu pada apa? Abboo bokumsa takkitti edalle bulle edanille nullaan. Bar haga dhiyaatan anak sekarang dah. Abboo nu birriin qabne sin jala xiqqoo nu dhiisi. Ini super. Ammaan nu birraa bokumsa. Iyo mana nu sirraa kireeffate birriin dhabin sii kennina so'ina sii kennina. Bar haga dhiyaatan anak sekarang dah. Abasin nak kata. Sa'atii jaharra sii. Mana kuno nama biraa kan. Sa'atii jaharra dabarsu. Isi ana bicha kireeffate mana waliin jira kuno nama kamina jala lafa. Bokumsa. Amma isa laalini sa'atii jaharra jiru siin kennile ana sii kenna. Kuno nama berat mana jalan? Amma nama berat kurang. Ati jadi itu jangan kat. Amma nama berat kurang. Ati jadi di mana kat? Aku baru muda. Amma kurang sih. Saati jahat tina saati jahat asyik ya nafidaya. Ayya. Ayya. Galat wallah. Bos kami. Sani kumsaaleen birrii nuuf fidaa birrii mana kiraa fidaa nuun jedha. Amma eessaaf hin namee obboleessi. Hojii nu jalqabdee hoo. Maal jalqaba sartoolee nama guutame. Sartooleen guutamte jedhanii. Dhima biraa yoo laalle malee itti naa yaadame gara eebbulle amma bultii eebbulle. Amma liistirooleen birrii 20 seente jedha. Liistiroon hin guutamne yoo gamma. Namni akkana kophee bitataa kun ho'ii jedheen gaddaa kophee bitatame. Liistiroon nu jalqaba. Kophee xaragaa tanoo qajeela jalqabne. Jechuun qarshii baay'ee waan arganiifi. Kanaaf yoo san jalqabne akkam liistiroo nu jalqabu. Liistiroo jalqabuun akkas wayyaa. Saltu seera walii gal.
Dhufaan jira, jabu koo dhufaan jira, shunkurtii bitee dhufaa jira, jabu koo dhufaan jira. Dhufaan jira, jabu koo dhufaan jira, shunkurtii bitee dhufaan jira. Waan ati na jibbiteef barnaa galee jira. Qarshiin naa jijjiirte kanaaf rabbi jira. Yoon fayyaa qabaate qarshii fuudhee dhufaan jira. Anak rakyat yang akan berbiti tiga sana bide. Ada bunda tak kau orang mau feder juga. Hello. Makiinaan siinoo sukkaara sun maraa bahee afraanuu waluma jala baheeyyu. Guyyaan sun adaamammaa dhaabe makiinaa meedaa walii akka inni dafee gadaree wanni eegu jirani magaaziin wani. Maa dhaabe duub hin argine waa birri nurra cite birri miliyoona 3 jaartiin ergedee hin argine wayya na gaafatee sii deebisaa bakka. Atiin birri miliyoona 3 hin argineefisi. Maal lama ergeef bar tokko waa wacii godhanne. Qarshiin miliyoona tokkoo san keetti wacii isinii dabalamoo akkam? Birri miliyoona takkaa maal lugootinu? Mee beeni kaatinaa san bani birrii tun baankii jirti birrii xiqqoo hidheen gadda feessaan ni achi kaa'e achi keessaa fudhadhaa birrii 80,000 xiqqaan geettee agan dhufu sanumaan waan shaayii godhadhaa. Amma bakka an deema. Qoy akkanatti hin deemtu. Hello, mana bahee jira? Qarshii akkaawuntii kiyya irratti galchee jira? Kuma birrii 800 bichaamu. Hello, miliyoona takka guute inni si eegaa jiraadhi. Miliyoona takka guute jechuu kiyya si eegaa jira daddafiiti kootu. Jalataa fi Abush dhufne isaanii anatti jechoo nama sadii dabaladhuuti kara magaalaa deemu.
birrii sallee dhabne namticha naa tokkumsaalleen sa'aatii jaan dabarsinaa jedhe. Sabbaa kiyyaatiif damma birrii. Bakka seenee fiduu qaba. Edana bakka bulluun qabnu yoo barbaadenata. Gadi baje. Isii dhiiroo jaabuun shunkurtii dinnichaa katamaa keessaa dhabe moo maal ta'e gana duutii isa dhaba. Naqoo uffata kana qayyaradhe laala. Balaan isa taa'uu jechuuf namni obboleessati dhiiroo akkam ta'a. Isi waa butee malee waa hatee malee eenyurraa akkasitti ilaaluu beekamu. Obboleetti maal taate? Silkii akkam sirraa fudhatan obboleetti? Nama bareedullee hattuu silkii irraa fudhattii badaa? Alla nama bareedullee hattuun jammartee obboleessa keetti arguma sii bite? Har'uma naatti har'uma irraa. Karaa kam dabramee bareeddu ta'e? Harka kana taa qabataa odoo deemtuu sirraa butanii? Kana dabruun dhabu deemee ilaalaa baramma. Allah ashtiin garaa nama nyaattillee garaan kiyya lamana ta'e. Hin fudhadhu, hin fudhadhu. Hin fudhadhu, hin deebisaa. Waan qabu qabaa, hin deebisaa. Nanaami sirbiin ta'e? Ana kunoo dhahee bakka sadii dhahee irraa buuse kunoo. Akka malee kun asii sana qabee kanaami tokko sirraa buute. Kanaami silkiin ta'e kanaami. Galatoon obboleessa kiyya kanaa. Rakkoo takkan qabu maal rakkoo qabatu maal keenya rakkoon qabu chaa'u baqa. Jafaro! Wow, jamu kiyya dhufte? Dini badee gurbaa si dhawanii maal? Dhufee jira maal rakkoo qabu? Jamu kiyya bakka dhufu. Distima Kennee wanni kan dhaabeera. Oomin teena. Isi jamu kiyya si dhawanii maal taatini ardii bakka qabdita? maal ardii baqa itti hodhaa dalagaan listiroo kophee xaragiitiin na toltee aboo gabaan akka baay'ee ajaa'iba nama irratti bara. Kanaaf yoo biyya qaban isin jedhuuf oomishee shaayii nu dhaabe. Warshalee qabdi baqa tana booda waliin dhaabanna. Bakka amma ka'ee gara dalagaatti deemi. Wal haga deemnu duratti. Waan si gorsu jira. Maal na gorsitu obboleessi? Waan si gorsu yeroo ammaa kana waan nama rakkisaa bicha laftana rabbuute. Bosoon dhuguma. Yoo akka tasaa yoo nama obboleessi yoo akka tasaa ijoolleen abbaa si roobte sireen itti dubbatin ispoortii hawwannan si barsiisan garaa hidhadhee akkaataa itti guddanne beektaami. Hundi akka jaakaroo kennu. Wanni an waan kana maraa garaa hidhadhee si barsiisee fi akka ati namaan tumtuu miti. Ispoortiin jaalala, ispoortiin jabeenya. Kanaaf amala godhachuu qabda malee nama reebuu hin qabdu. Ammoo nama si reebe jechuudha.
Dhagatamti nama mara aadaa si bahe irraa dha'u. Ayee jaafara kee nama isaatii illee qabu. Deema. Dhagatamti nama aadaa si bahe irraa dha'u. Ishi hin deebi'anii hin jedhe deebi'ee bakka hin deemamma. Ayyee deebi. Ishi wal argina. Jaalata kaleessa boos waan si gaafataa tureef sirba tokko nu affeeram daf. Juma kiyyaan argaddeemi. Kiniini gara Otiya kiniini gara Sisosobe Otiya kiniini gara. Maa kufaltarree aboo waan kolfaa qabamoo? Boo jirta moo sirbu jirta si? Sagaleen ta'e sirba dhiisi boo'isaa foontaa. Si bareedduun arginu sossoosaa deemtu sun tamisi. Ati yeroo hunda afaan inni dura riifatta. Maal ati qoy? Boos yoomaa bari mandariina wayii argeeti malee sanumaa ta'uu Qashti sin dubbisu si. Maal si gargaaru jetta ammoo? Wani tayo drama marsitanii dhaabatanii. Maal haasaanni kun? Maal haasoftati? Kun maal haasaanni ka fuula isaatii halkan sa'aatii 8 fakkaatu kuni? Ati hoo hin jirtu kasaa 7 halkanii. Fuula sa'aatii 8 fakkaadde moo 7 fakkaadde hin agartama. Obboleessa kiyya maaliif na darbiti? Ati duraanii dhimma hojii keenyaa keessa maaltu si galche? Beekaa? Waan tokko Amma bajaajii hambaa keessaa qarshii hedduu fuudhe wareerki irra biituu nan buute. Amma akkam ta'a? Haganarra natu. Waan kiraa manaa naa kennan natu. Hela. Jirta si magaa dhufee si dhabe manallee. Bilbila na fudhatanii adeemanii. Jirta du'aa?
Qallaan kamitu qallaan guutuu miidhan qallaan. Ijoollee illee sirraa dhawee. Nama ajaa'ibaati yeroo akkanaa kana namni kanaan jira yeroo kana. Bilbila isaa misee jennaa ergi. Bakka magaalaa tolba jira booda si bilbila. Hello. Ana. Nagami. Esta wallahi simbei negaru. Jabu. Wanni silkii deebistee fi silkii duraan ala taate silkii ijoolleen durii yoo irraa bittee deebisee fi ammallee ijoolleen takka karaa rakkistee nan irraa dhowwee sun galata maalii barbaachisaa kulitti anillee galatoomaa silkii keera naa bilbiltee takkana bira naa bilbilee agasii miti na baase obboleetti isiiti ati lakkoofsa kiyyaa eenyurraa isirraa fudhatte rakkoon qaba dandeetta yeroo fedhe bilbiluu rakkoon qabu. Ifaajeen dhiisuu gaaf tokko kopheen ciisuu yoomuma si nyaadhaa yoomuma barbarii nyaadhaa. Jaabu maal riba dhoowwitasi? Dhiifama jaafaroo kenna dhiifama. Maallaqa obbo Kumsaa sanii akkaantii isaatti irratti galchitee fiirtaati miti ka kiraa manaa sana. Don kaffalinni as kee bulla guyyaa san deemee itti kenna. Akka jaabu si manaa wayyaa dhururraa cufte. Obbo Kumsaa silaa as keessa yoo gana hin teessu mee shamisa kanallee itti naa dabalinaani. Ayyee afaro. Jaabu har'a simatti mirqaane naan jedhee. Maal waggaa dhibba jiraan naa biyya manaa kan gaflaa wayii maal? Magaalaa keetti inni mirqaannu akkana gaddeebnee haa mirqaannu magaalaa keessa baanee. Waliin tollee hin tollee miti hin tolle. Yaa miti. Aboo qilleensi akkam duuba? Asiimii kanaaf siin jedhaa bara. Kanaaf barcaati haa mirqaannutii siin jedha. Asi firii maa mirqaana ilkaan dhabdee ilkaan lammata mirqaana hin dhiisin siin jedha. Firiitti fufaamii. Jaabu culullee moo namoon? Isi wanni risaa moo maal ka'ee reebaa qoy mee har'aa cuuzi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bana mana nih engkau fian. Apo, mal dalaga? Ardo? Mal dalaga dhuftan jedhain. Taati hanqama ufuudhee si duuba dhaabata naa baasaa gad. Taati diya fudhataa dhufe. Ardo? Baasaa gad. Bichoo jaalataa irraa fita.
Gurbaan siinoo sirra bahee. Allah odoo siinoo taatee wallaaftu miineen kuma dhaqee. Ati dhugaa dubbattee waan taate maal ati himi? Reefu caatii butetti caatii teenya fudhatanii ajjeesanii illee na tumanii. Na tumanii? Wallaahi na tuman. Osoo an jiru moo? Osoo ati jirtu na tuman koosi. Hai na geessi. Hai. Kasirraa fuudhee arge. Asidhaaneen. Kana kunoo. Akkas akka dansaadhaan tanii. Wani xiqqoon sirraa nooni bishaan kulleen keessan sirraa hafani. Nooti kanallee moo. Akkasuma dhufee. Fadhaase sana. Adeemnu ati maa dhaabatte? Dunyaati dhiisee deemaan. Adeemaa kennisaa Ammallee waan dhibaa ofirra dabaluu feeta? fuudhiree sana. Haati irraanaa fuudhi. Yoo deemte taate adeemnu. Mucaan gurraachi sun maal fedhan? Nabbee kaan siin jedhe isa maal gootaa miti fira dhiis. Mucaan gurraachi sun fuulli isaa si jalaan badin ija isaa balleessina. Tole boos. Atini waan akka maasuuf. Waan akka maasoftaan maarree. San kee dhaabattee dunyaa keenyaa kenna dunyaa moo lubbuu caala. Lubbuu tan teena qartu fayyaa hin qabdu koo. Ibsiteetiyaa eessa baddee gadi yoo tanaa bannaa si yaadee hookkadhe ibseetiyee jirta yaada keetirraa hoodaa harreen baasen. Intala re'aati yataan hin beektaa missi carraa biyyaalaa dhaqqabee sii gaggeessee dhufe. Maarri sun waan gaarii dhaleetiyyaa si yaadee kottu meena jigi. Taa'ee abbataa taa'e. Intaa abbaa magaalaa deemu barbaadan. Toon jiruu birrii itti ajamtee dhabdaa? Mobaayil baankingii sii dabarsaa meeqa barbaadde? Oon irraa fadhe mucaa kan bilbiluu fi Hela. Ana nan beekne ta guyyaa kan hiriyaati yaasilchuu fuuteen. Ana hiriyaasiiti amma yoo dadhaqqabde si arguu barbaade. Maal ol barachuun rakkoo qaba maa yoo ol baran. Bakka tikisti si godhe iddootti ol agarra. Iddoon isiin itti na yaamtu eessa. Asii tana ta'uu bobbootiin isiin itti na yaamtu. Asuma dhaabadhee eegamoo? Asuma dhaabadhee eega. Si mucayyoon na yaamte maa akkana turte badaa? Bifa malaan dubbatanii? Iyyoo mucayyoo takka tasin na yaamee asitti eegu jira. Naannoo san malee waan biraatti miti. Ati hoo duuba maal as dhaabatte? Akkuma anaa nama eegu jirta? Nama eegu jirta maqaa beektaa? Jaabu naan jedhan iyyuu garuu argan beekusa. Oo taama naa bilbilta tana? Ana jaabuu naan jedhanii sin beekne garuu dhiifama ishee. Kan jedhamta? Anis jaabuu jedhama. Isa mucaan beektii dhiyaate.
Itu ibsite maal si gargaaruti. Rakkoon qabu galanni rakkoon qabu. Amma si qajeelchiti. Rakkoon qabu. Akka waliin taphiste garuu ni waa'ee mungkin sunatti mungkin asuma jiraata. Kiyyaa na taphachiisna jechuu barbaadde? Ani Jaabuun jedhama. Mucaa qal'aa dheeraa gurraacha bareedaa kan jedhamu kun kan magaalaa Gannaalee keessa jiraatu. Isa jedhama waa'ee kiyyaa taphachiisuu barbaade. Garuu yoo yeroo biraate baay'ee sitti himuu danda'a. Kanuma na taphachiisna jettee iddoollee waliin sitti himuu barbaadde magaalaa Gannaalee ammoo bakkiteen sibira jiru ammoo aman sibira jiru. Kamalee taphatta garuu. Rakkoon qabu. Yeroo inni faazan kee kamalee nama amadee ni qabashi. Biyya biraa wala qabee kamalee taphata. Rakkoon qabu rakkoon qabu. Qabu si geggeessati. Si geggeessatee maal rakkoo qabu hayaa miti. Yeroo gaarii waliin dabarsinee akka waliin arginu jira. Anis baay'ee natti tolee jira. Rakkoon qabu bakka manaan si baasanii. Qarshii wal agarra gisee jira. Naa bilbila bakka. Indagatiin garuu bareedu. Si bilbila malee irraa kam dagallaa? Nagaan naa olii nagaan naa. Lukkuun ati waliin dhaabattu maaliin ta'a? Abbaa biroonni namaati karaa waliin nuti deeman hin beeku. Akkam karaa walitti san fida? Inni karaa isaa deematillee karaa kan kee deemtu. Maal wanni akkanaa nama akkanaa biratti ansin argin kootee nama. Hello. Oh bareedu ibsite mangistii. Ni jira nagaa sii qaba maali reefu addaan hin baane maal? Ni jira ibsite akkam? Fagoon jiru naannoo keessa hin jira. Maal diba qaba affeerra ana taatu anas affeerami. Affeerra dibbatiin birrii maal kee jirtan birrii ganna qabar. Rakkoota kan qabu amman dhufaa eessa dhufam? Hoteela sin na erga. Makaasaa bichaa miseeji na ergi bakka ishee bareeddu. Rakkoon qabu warra birrii maal kee jirti anas si affeera. Ayye. Ishi miseeji eeggadha bakka. La ilaha illallah. Na affeeri ammaaliin isi affeera. Kophee taatu arra kophee nama lamaan xaray. Ammoo ani kulleen adaban qabu si affeera jedheen birrii ganna qeeleen eessaa fuudha. Obboleessa kiyya yeroo tokko si dararuume. Obboleessa kiyya tilleen ilmi madhiirati. Maa dhaabatamaa gaariifatamaa dubbanyamu karaa. Abboo obboleessa kiyya maa gaarreeffadhaa miti birrii dhibbanaa liqeessi gurgurama sii kaffala. Ajaa'iba! Sii fi warri keessanii walii sin gurguran birrii dhibban keessa. Baay'inarra. Maali maaluu nu xaafata hin kennu jedhu malee. Maqaa baay'inarra. Jira raakuta. Si gabbaamu. Maal si gargaara? Obboleessa kiyya homaan an gargaariin abboosi tajaajiltillee ni madhiirati. Mee birrii shantama naa liqeessi laa dhibba jedha. Shantama naa liqeessi sii fi dabar ganama si dhaan dabarsu.
Yoom naaf hidda tu'ati? Borganama siraan dabarsu. Waggana mana irraa akkan dabarsine garuu. Dabarsu borganama subii mana sii fiti. Ayyee. Maal ta'ee siin dhaqqabna gamba? Mataa xiqqoollee bareedee. Itti immoo dhufeen irraa baasan namtichi. Barbaade haa baasu. Akkam natti hin tolin bareeddu irraa waamicha keetittu hirriibaa na kaasee firii na godhee kun amma firii. Diqqoo hojii wayii pirojektii wayii dalagu jira. Ijoolleen teenya sulleen diqqoo isaatiin irraa guddee sanumaaf malee hin turre bareeddu. Ayeeri akkas taanaan adabamuu qabda. Na adabu waan feete maal waan barbaadde na adabuu dandeetta. Ayeeri maal si adabu xiqqaasee bitu kunaasee. Bannee sirba naa sirbi jette. Warri sirba baasuun jiraalee ana artistii wayii moo weellisaa wayii ana caalu miti. Wanti kun adabu hin jenne maal jedhama? Ini jadul lagi terus. Baay'ee namatti tolte nyaata nuti Nyata aja jette. Badaa nyata aja beekumaan ajaja badaa. Keessummeessa kottu kottu. Maal isin Wanni daabboo fi shaayiin sa'aatiin ciree dabdeerame daabboo shaayii akka jechuu kiyyaa miti bari fi daabboo fi shaayiin diida kana hin jirtu miti. nyaata jiru natti mee maal jedhamu nyaata ispeeshaal mana. Baasa taa'utti baasa utaalu kan baasa ispeeshaal kan baay'ina. Ati gurbaa quraana qaraa hojjetta moo nyaata nuti ibsiin jenne malee quraana qaraa isiin jenne nyaata tokko tokkoon addaan baasi nuti. Ayi bakka ispeeshaalii fi uummattoon nyaatamu. Dhugaatii maal haa ta'utti ati nyaata ispeeshaal. Badaa waan dhugaatii bishaan boombaa. Bishaan boombaa bakkoota tarkaan qatti barbaadachuu jiranii. Jechuun kiyya bare bishaan boombaa diina kana hin jiranii. KFC lama danda'a. Meeqa ta'u? Tokko haa ta'u yookiin lama bakka lama hunda. Ani isin haa ta'utu bakka. Kan nu godhu yoo ta'a. Keessummeessa kottu. Hisaab yookiin meeqa gatii? Meeqa? Kumaaf dhibba lamaa fi shantama. Kumaaf dhibba lamaa fi shantama waa. Kumaaf dhibba lamaa fi shantama nama ajjeese moo re'ee adda qaladhe? Irratti maal gatii nyaataa? Yoo keessummeessa kanatti gatii nyaataa gaafattee jennaan ankuma 6,700 eege. Kumaaf dhibba lamaa fi shantama naan jedhee waan agas rakasaa san ajaa'u jira. Ayeeshi bakka santaana rakkoon qabdan saala. Rakasa jedhee boollarraa fidee dhuma laallata.
Anuma boolla fi qotee tan. Aishi bagaadha. Yeroo biraa ta'u. Yeroo biraa naffisa. Na kafalawa. Adda na kafala jedhee silaa qopheeffadhee ayyaade na kafala naan jetta. Rakkoon qabu eega akka jettillee. Halo. Mucaa siin jedhe san maal gootan? Qabdanii? Hin waraanne waa. Hin waraannaa. Yoo agartammoo hin waraaniin ajjeesaa baajata anatti isinii baasa. Amma bakka inni jiru bira deemaati dafa raawwadhaa. Akka inni duuna godha akka walii dhaannata akka inni duu godhaa sanarra dhiis bakka rakkoon qabu dhiiban qabu natti ajjeesa. Natti ajjeese sobee geessa. Isii maqaan isaa Jaabu jedhanii. Ayyuudha tasaa beekanas soqee tasaa beekanatti akka godhu beeka. Jeeti fandi ta'uu qaba. Firii taanee nyaata. Gootu mee obboleessa. Maal hajamtee obboleessa? Taa'imee. Maal hajamte duuba obboleessoo? Ibsiin beeytaami? Ibsi. Isiin beeytaami isiin bare bilbila eegginaa isiin hojjettee baay'ee si barbaada. Ibsitee immoo? Maaliif naguma garuu hin beekaa isiin akka malee. Bilbila keessee nuuf naasii nu didee bilbila isaa naasii nu beekte ajamee maali bakka isa bakka wayii naaf naan jettee bakka isa silee si barbaada. Isiin ejjirtamma bakka isiin jirtu hin beektaa? Na beekaa nu kan. Isii bira nageessaa? Ayaan nu Mee mucayyaa na jibaan ibsiteen mee? No bal'aa kana duuba ibsi. Bal'aa kam? Kan. Mee mucayyaan isa duuba jirtu jedhame mee?
Meeti mucaa waa'ila keetii? Magaalaatti nu eegu jira magaalaa yaana waaqa. Wasalaam. Salaam alaikum. بريتنا قولي ربي تلفتن بس وعليكم سلام. Bakka qaanya bakka. Yeroo kana nalaaltu nama hiyyeessa akkanaa salaamu fakkaadhaan tatanaa dhiisii gor haasa kot gochaan siin jedhee raawwatte Qajeelan raawwanne. ajjeeftammoo lubbuun jira Ajjeefnee macuree isaa garagalche. bakka waan gaarii hojjettanii amma gara suuqii tokkochi yaanee birii 800 takkachi kaa'ee jira san fuunee isinii kennina haanu Tole kaasatee. Maallaqaan dhufe maal isin eessu? qarshii xiqqoo si bira jirtu sammee birii 800 Kakaasuna keessaa san ijoolleen sobdee sirraan fuudhini nama tokkollee hin ergu. Ifii dhufa gaafa jedhu. Ammaaf hagan harkaa qaba hoo ataaniin dabala. Rakkoon qabu. Esi wanni sun buskutaa kennime. Waaw! Wanni kun natti toltee jirti. Suuqiin tanteetu natti toltee. Qarshii meeqa mana waliin sirraa bitaa? Suuqii tanayyuu sirraa bitaa gatii isii dhaadhu dafe. Mata nama raan irraa bittaa? Miliyoona 5 dabartii maa dafii dhaadhu. Muka dariibaan irratti naa fide. Namaa fi 500 dhufte. Miliyoona 2,500 maal kee jira miti cheekii si barreessaa koo gabbali. Naan ishee firaan qabu naan miidhamedha. Dhiiga baay'ee dirramanii firaan qabu maatiin faana hin jiru naannawa kana. Maaf ejaamu Omaan taane tasgabbaa'e. Maaloo tasgabbaa omaan taane. Maaloo tasgabbaa omaan taane hojjaan. Amma kam jiru shilee seenee laalu barbaadaa jiru. Tasgabbaa. Suuta garuu ol seentee tasgabbooftee laaluu dandeenya. Doktor! Maaloo maal ta'e hojjaan. Omaan taane hojjaan reefu xiqqoo gaggabee ture amma qoffatee omaan jiru. Jira si'an maaltu maal ta'e? Haati kun maal isii? Sister qoricha wayii gooti deemuun dhufaa biraan deemuun asuma bira ta'u. Maal ta'e damkee maal suuraa maal irraa kaatee? Omaan taane lakkiin cinqamni waan tokko hin cinqamin. Omaan taane ishee cinqamni waan tokko hin taane. Noo fayyaada isaa miti omaan taane cinqamni ishee waan tokko hin cinqamin. Garuu nama kan si godhan hin beektaa? Namni akkana na godhe kun. Halo! Mucaa siin jedhe san maal gootan? Qabdanii? Hin waraanne waa. Hin waraannaa yoo agartammoo hin waraanina ajjeesaa baajata anatti isinii baasa.
Amma bakka inni jiru bira deemaati dafa raawwadha. Durii takka waan fuudhan beeku yeroo sanii ijoollee biyya wayiiti wanni. Amma dhiigni baay'ee waa irraa wayiidha. Qoricha kana osoo addaan hin kutin xumuratee gaafa inni qoricha kana fiddes isin walumaan qabattee walumaan deemtanii. Doktor ammaa kana bahuu hin dandeenyaa? Bahuu dandeessu garuu qoricha kana immoo seeraan itti fayyadamee seeraan xumuree deemuu qabu. Hello, ini dagaan dagaa. Amma goomee jira, ibsiteeti goomee jira. Ayyee qoricha seerumaan fudhatu jira manaan ka'u ayyee. Obboleessa kee tokko mana jira, isa bira deemu jira. Si bilbila booda baqaashi. Jaafaroo! Jaafar! Jaabu kenna. Jaaladheetii miti akkas biraa deemeef jireenyi akka malee waan nuti ulfaateef kanaaf akka malee miidhamaa waan jirruuf deeme malee si jibbeetii miti si guddisee asiin si baasee si biraa deemuun akka waan dhibaalletti ilaalin si jibbeetii miti kanaaf jireenyuma fooyyessuuf waan ta'eef waan tokkollee yaadin yoo rabbiin jedhee wal argina dhufee atilleen gammachuu teenya waliin argina jedhee yaada inshallah rabbiin nu haa taasisu. Ammallee waan tokko yaadin wanti yaadin jirtu jaabu kenna nagaa ta'ii fayyaa ta'ii urmii dheeradhu waliin nu haa dheeressu wal argina ciao. Intalli tollaa kanaa takka natti tolteerti maqaa isii eenyuudha? Ibsitee maqaan isii? Ka mucaan lukkuun jala deemu saniisi? Mucayyoo isa ollaa isii kanaa? Boos ollaan isii kana. Mucayyoon sun baay'ee midhaatti natti tolteerti akkam goon? Irraa boos. Mucayyoo sana hardhuma warra isaanii dhaqee hardhuma fuudha. Boos hardhuma kadhattee hardhuma fuudhuun hin ta'a garuu. Deebii akkam naa deebistaati? Hayyee boos yaa baqa hardhuma fuudha hardhuma fuudha. Isa rufti isaatii kanaan mucayyoo laal isin jedhe ilaalte? Boos mucayyoon hin jirtu haadha jira. Dansaadha. Haa deemnu bakka. Keessumaan baraniyyuu tana. Yoo ta'e takka jaaladhe harkuma kadhadhallee harkuma naa baaftallee. Amma abbaan mana hiyaalleen hin jiru. Mucaallee nama kaffee dabartee qabeenya maal fa'aa qabdi? Hojiin tiyya diriijitii biyya alaatii walitti hidhaa qabdi. Makiina siinootiraakarii 8 fi makiina manaa V8 4 qaba. Isi boosillee ni kijiba. Waaw, intalli tiyyaa anas sii kenna abbaa mana hiyyaatti irraan hin mari'adhu amma sii kenna bakka amma sii baasa. Amma garuu intalaa wal mari'adhu lakkoofsa sii qabdaame. Na bilbilaa fi taayisiin irratti dhiisi baqa. Mucayyoo san kadhadhe dhageettanii miti? Mucayyoon sun tishi. Mucayyoo san nama sii jaalatti. Ilaalaaluu dhiisi nama maqaa isii dha'e ija isaanii balleessa. Boos mucaa jala deemu sana akkam goonatu? Gizaa ija balleessa siin jedhu dhageenye ati gizee sana.
ijja balleessaadha inni ijja maal balleessan adoo biyyeetti dhugaan qabaatee ijja balleessaadha ijjan balleessan amma ijja maal balleessan aree kiisha qullaa. Dara isaa dhufte. Ati yoo mana kanas hin argani. Abba ijoollee riyaa kiyya biraa dhufe. Riyaan ati odeessitu maal? Ati yeroo hunda manas hin arganii miti. Kottu mi'aan sitti mu qaba. Ani daadama dhufe. Ati bilbilaan waa wayii naan jettee turte. Wanni sun waan gaariidha. Namicha wayiitu si kenninee jirra. Maal jette? Abba yoom na gaafatan fedhii kee malee namaa kana kennitaan hin barbaadu yeroo. Fedhii kiyya malee nasi dhale moo sinna dhale? Fedhii kiyya ka jettu. Dirqama fedhii kiyya ala gara tokko sosoo hin dandeettu. Abbaan barbaadee si kenna. Dhala geettaa miti? Wanni ati odeessitu akka illee hin jirtu ajaja kiyyaan ala gara tokko deemuu hin dandeettu. Deebi'aa mana kanatti. Wanni isin ala feffeeyyitu mucaa san jalaa wanni dhufeetimi sanna xirraa kutaa. Xirraa si kutaayyee. Jabuta fisikasi. Hello? Jabu jirta. Dafi kota masar gulu bada. Dafi kota sihir bakka. Balbala kenan tu ceral kadu dafi kota. Isi deh. Bilbila kiyya san kennime. Dhageettu si mucayyo. Mucayyoon gurguratte si. Maal taate qoy? Maal taate? Mana jalaan dubbanne? Maal taate natti hin himtu? Ibsite! Maal dalagu jirtu? Ati yeroo meeqa sitti mee mucaa tani jala hin deemin siin jedhu. Intala nikaa namaa qabdu maa jala deemtu? Nikaa namaa qabaa? Isin nikaa namaa qabu. Konta ija kiyya duraa deemu. Badi. Seman. Seman sen. Mila kana mucaa kana bilbilee nat basi amma nat irraa fitaa qoy. Ana deemtee ajaja kiyyaan al ana dawwalee amma mucaa waama. Hello. Hello. Oh sadda. Koottaa dhufee bareeda eda seenee jedhe. Dhufee koottaa mana jira Isaniyyuu barii dura jirtani? Oh akka tasaa gootan bakka. Kota intala nasi awan intala mo rakkoon qabaate san giddi nasii kennu. Ma jaartiin jettu saniimi siinoo meeqa iddasii siinoo jaha. Rakkoon qabu bakka ayyee kota ayyee. Jaha saddeete ayyee. Amman kana wanna sititti mu ijoolleen kun hojii kanarra jiranii miti? Eeti boss. Nutis hojii keenya hojjenna isaanis hojii fi ni haa hojjetan. Isaanis hojii isaanii haa hojjetan nutis amma warra soddaayaan.
Si warra soddaa harka qullaatti yaada. Isiin amma kana gawin intala butaa deema moo kadhaa deema? Isii abbaa intalaatu paastaa kana? Isiin mataa hin qabu ijaarsa soddaa iyyuu hin kabaju. Dhufe kasiinoo 8. Salaamu alaikum. Salaama fedhu alagaa. Arbaa tunna saama moo intala kadhaa dhufan? Meentel? Intalti tanaa beeseef siinoon mee? Amma qabamtee mee beeseef siinoo hudduutan ta'e keessaa fiddaan. Wata seenaree soddaa. Ay, seenu hin jarjarra kamar. Ibsitee? Koot? Kunoo intalti tanaa? Waaw! Tanaati mucayyoo ho'aare. Cimaa fi ifalfufuudha. Ambeeseessan laale malee kakkasaa kana tuulaa xeefiin godhu. Jaallatus jibbitus ati tiyya. An jaalallee qaba na dhiisi. Jaalallee qaba? Maal ta'uu barbaadesi? Anammaan kana cinqii hin danda'u qabaati mana koo keessa. Waaw. Soddaa jennaan dhugaa seete birrii miliyoona 2,500 si erga akkaawuntii keeti naa ergi. Akkaawuntii si erga akkaawuntii sanirratti yoo hin galchin Adaba godhan. Hadhaa waliin haasa jedhee si kenne malee ayyoom intala. Hadhaa. Asoddaa maali? In ajjeesa waa. In ajjeesin birri. Haga feeta ee jirta nam? Badaa ee jirti. Ees. Garan faanaan dabre badaa. Boos mana fincaanii dhaqee dhufa. Hello jaabu. Mucayyoo ati jaallattu ta'an jarri qabdee jirti. Bootaa miseejjin si ergaa dafii koot. Ko ana amma dhufa. Kottu fitirraa deemi waa kana. Banna namni si dawwalilleen ana warra san amala isaaniitti iyyuu hin fedhu ana nadhii bannaa nadhii. Jen baji.
Kaka. Apa bedam gaya? Nan bineensa si nyaachisee dhiisi. Nan nama sehee bineensa si kenne namarraa si dhoowwe. Ammarraa achi mucaan kun kan kee. Dhugaa jette? Dhugaa jedhe.